kabajamtoota ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaa dhiiraa fi dhalaa bakka jirtan hundatti kabajaa gurguddoon isinii qabaa nagayaa fi jaalalaan isinii hawwa. Ani takkaa haasawaas godhee YouTube isaa ta'u Facebook irratti maxxansee hin beeku. Kuni guyyaa duraati anaaf jechuudha. Maaltu arras fidee jechuu ni dandeessanii? Wanni arraan tana na fidee wooma idduu tana viidiyoo irratti deemaa jiru bifa Facebook fi YouTube fi gara adda addaatiin viidiyoo adda addaa ni arka. Waa'ee obboleessa kiyya Dinquu Dayaasii fi ana jechuudha. Arraan tana wanni hin gabbayee fi warri duraan sababii adda addaatiin qabamtanii na arrabsu already murteeffatan. Yaada kana yoo dhageessanis jijjiirra fida jedhee yaadu. Namni nammoo ergaa tanatti dabarfadhu nama dhugaa jirtu hubachuu barbaadu. Kana waan ta'ee jechaa fi kanaaf hin gabbayee jechuudha. Dura waan achirra jajjaamu tokko irratti dubbachuu barbaada. Jecha bitamaa jiru tokko ka'a. Bakkiin ani irraa dhaladhe namoonni ani wajjin ture warra ana dura qabsoo godhurraa hin dhaladhe. Qabsoo tanarratti warri nu duraatis warri yeroo teenyaatis ilmaan adaadaa fi adeeraa haboo obboleessa baay'inaan namni an ittiin dhabin hin jiru. Qabsoon tun anaaf hedduu jabduudha gaffagoo jechuudha. Osumaan anillee dhiqeef keessaa hin baasa jee anuuf keessaa baasuu hin danda'u. Bilisummaa uummata Oromoo jechuudha. Tun akkasitti naa hubatamtu. Sooressa qabsoo teenyaa goota hayyuu jaarraa abbaa gadaafaatu nu barsiise akkatti namni haqa fi falmatu. Unfortunately maaliif Oromoon garagara baati jechuu fi isarratti illee tumsaa baanee eega inni du'e gaafaan qabrii isaarra dhaabbadhu namni hedduun na laalaa anaa iyyee booyu. Goota akkasaa dhiisii namni dhalate tokko nama du'aa kana boochise du'a isaatii miti. Nama akkasa rabbi nuu kenneeti haqa isaatii hadoodu ka ummata isaatii falmatu waan inni deemuun hubachuu dadhabnee nuti itti bobbaanaa turre osoo deebi'ee irra kanumaan itti hima jedhee yaada namni du'e hin galu. Hiree harkadhee gaaf tokko Eritreetti waragalee dhiifama jedheen. Gayaa miti immoo uummanni Oromoo hundi gaabbii akkasii keessa akka jiru niin beeka. Uummata akkasiirraa dhalannee uummata akkasii keessa guddannee qabsoon nuuf haarayaa miti jechuudha wanni ibsuu barbaade. Wanni laayyoon qabsoo teenya irraa duubatti kan hin deebifnedha. Kan hin jechuu barbaadu. Kana bira kutee waa'ee kiyyaa fi waa'ee Dinquu Dayaasaa gaafaan biyya tana dhufu ijaanillee warra kubaannu telefoonaan hedduu warra na bilbilee biyyatti deebi'uu qabda biyya galuu qabda jiru keessaa Dinquun nama duraati. Dinquu Iliyaasii wal nu barsiisee Iliyaas biyya tana dhufeeti Iliyaas Ibsaadhaa asii nutti bilbilee wal nu barsiisee nama sabboonaa nama gaarii Dinquun akka ta'e natti hime jechuudha. San qabadheetiin anis isaa wajji haasawaa ture. Ammoo diiliin nuti muuziqaa irra godhanne waan xiqqoo gabbu'aa ta'eef diilii biraa Kaysarra wayyaa Open College 2020 Open College Bummaddiin Abdulwahaabii wajji wal ta'eetiin biyya tana dhufee jechuudha. Gaafaan dhufummoo hayyoota keenya
namoota adda addaatti gaafadheetiin umaa dhayixee sirbitus maa miti jechuudhaan biyya tana dhufee biyya tana dhufuullee hin feeneen tureen yaadallee hin qabuun ture. Dhufee yoo eegaan dhufee namoonni haala adda addaatti jijjiiranii OPDO ta'ee bitamaadhaa OPDO waa kennee fi kana jechuu hin dhagaa biyya hundattuu jechuudha. Haalli inni ani keessaa deeme jireenyaan ani qabu ilmoon dhiisee deemee fi warra kiyyaas sababii kanaan diigame jechuudha. Diigamnaan asitti hafuu kaan murteessu kana jajjabeesse dinquudha. Dinquu gaafni dura qaamaan wal agarre Sharaatonitti haadha mana isaatii wajjin dhufe na dubbisee ni deeme jechuudha. San booda gaafa shawii sadaffaadhaa ani karaa Jimmaa deemu makiinaa lama nu maddabee anis si wajjin deema jee makiinaa mootummaa keessaa na baasee makiinaa isaa keessa osoo teenyuuti waliin Jimma dhaynee gaafa Jimma irraa dubbii san findee ol garagallu umaa miti asuma teesseeti waliin naggadannaa obboleessaa jee jechuudha. Anis haalli kiyya Kanaadaa jiru waan xiqqoo babbadee jecha tolemee hanga uummanni kiyya na hubatu asuma taayitiin wajji hojjedhaa jee anaa fi isaa fi Iliyaas Ibsaa taanee bishaan qoree keessatti wanti goonee irbuu Oromoo waliin seennee bishaan san waliin dhuynee dinquunis afaan isaaniitti afaan isaatiin obboleeyyan 51 qaba. Ammoo obboleeyyan Rabbiin naa kenne obboleeyyan Oromoo obboleeyyan sabboontota isin lameeni nu sadeen jiraannus waliin jiraannaa duunus waliin duuna jee achi qabsoo hojii irratti bobbaanee namni keenya diinagdeenis jijjiiramuu qaba jennee hojiitti seennee jechuudha. Hojiin duratti seennee tamaallaqa liqii guddaatti gaafannee hojii Oromiyaa Airline jettu deemtee eeguma aviation irraa laayisensii baafne boodallee wanni tokko uumamtee biyya tana keessatti xayyaarri dhuunfaadhaa nama 19 nama 20 tokko ta'uu qaba jennaan kampaniin silaa maallaqa guddaa nu liqeessitus waan akkasiitiif maallaqa liqeessu nu jenni sanuma alatti illee akka nama hin baafne beeknee kara biraatti gorree jechuudha. Hoggaa kara biraatti gorru privatizationiin Itoophiyaa keessatti heerri jiru baanaan soodaree dhageenyee soodaree apply goonee namoota hedduutu apply godhee gabaabseetumaan isinirraa fixaa amat tokkoo fi baatii shaniin hoggaan as jirus hoggaan Kanaadaa jirus deddeebi'aa ture jechuudha. Waan kana bakkaan ga'uuf oofisni nuti seenni jiru gaaf tokko ni yaadadhaa iftaan keessa dhufu hoggaa qabdanaan jiru tikeeta $4,000 5,000 akka jarjara bitadhee gaafaan Dubaayitti itti dhaqee waliin dhufnu gaafa asitti dhufnu akkasittiin jara dararamee rakkachaa ture boodarratti uummanni keenyaas nu gargaaranii soodareen Oromoo fakkaattii ta Oromooti jedhanii nu murteessanii hedduu gammanne waliin itti seenne gaafa waliin itti seenne san DEK Oromia Investment Group gadhaabne jechuudha. Hogguu gadhaabnu heeraa fi seera tumanne gaafas soodaree miliyoona 20 akka dipoozita goonee kaan kaafe kafallee firraa fedhutti mootummaa wajjin joint venture taanee mootummaa wajjin hojii kana eegallee jechuudha. Saniifis ragaan gaafa san geggeessaa fi dura ta'aan soodareetis ana ture kana fakkaataa jechuudha. Karaa kaaniin afaan Ingiliziiti, karaa kaaniin afaan Oromooti. Akka geggeessaa soodareettiin itti seenee jechuudha. Sanirratti seerri nuti tumannees kana fakkaataa. Nunillee laayisensumaan reefu isin garsiisanii footokoopiidha. Bakka sheeriitiin isin geessuu deema. Suutattiin irra daddarbaa dhiifama. Asirratti kunoo
akkuma isin gartanitti maqaa keenya sadeenii jira jechuudha. Dinquu Iliyaas Kamir. Dinquu Iliyaas Kamir malee sheeriin keenyaas kana ture jechuudha. Wal qixa ture jechuudha asirratti. Wanni isin hubachiisuu barbaadu. Kanarraa hanganuma akka agartaniin barbaade. Sambooda deebinee waggaa xiqqoo bubbulluu soodaree luus gootii negatiif keessa galtii jechuudhaan osoo nuti hin beekne obbo Dinquun haadha teenya haadha isaa Itiyyee Daansee fi leensaa nutti dabalee amma signicharri kuni feekiidha. Wannan kun bakka nuti hin jirre ta'ee jechuudha. Nutti dabalee sheerii keenyaa fi Iliyaas parsetti tokko tokkotti gad deebisee asitti farramamee jechuudha. Kana yeewuddeetaa giddeetaa gaafa dhufnee waan kana gaafannu akkana keessan jirtanii kajuu ta'ee jechuudha. Yeroo san keessatti rifannullee wanni takkallee wanni nuti godhuu dandeenyu waan hin jirreef ani karaa kiyyaan fudhadhee duba amma biyya sanitti illee ichi deebi'uu hin danda'u. Maaliin godhaa jennaan waan akka tuurii faajee. Tuurii jennaanis makiinota yaada gaarii jeetumaan fudhadhee nama durattis wal dhaabnee wal balaaleeffannee kaleessa obboleessa waliin jennee alagaan nu kofluurra jeetumaan himadhus akkaan immoo naniin beeka koortii dhaqus akkaan immoo naniin beeka rabbumaan fidee dubbii tana jeetiin tuurii kana seenee jechuudha. Tuuris seennaan waggaa xiqqoo tuurii hojjannee baatii 5 makiinaa haaree hojjannee kana makiinaa haaree fide kana gubaatii haga baatii 4 tokko hojjannee gibira duraa galchinee makiinaa 3 mootora bishaan itti naqan hagana dinqumaa wajjiniin jira. Itti naynaan waan akkanaatii deemaa jira jennaan haalli jiru sakkuuritii fi sigaarii miti. Makiinota soodaree jala galchi. Laayisensii keekatti hojjettullee fidi. Xiqqoo meechi bahi jee gara Kanaadaa sanin achi bahee waan gara Kanaadaa achi bahee baatii takka Kanaadaa taa'u ji'a tokko Kanaadaa taa'u makiinaan takka qabamtee jaan maal taatee jennaan shufeeraatu wayiin balleessee qabamtee jaan V8 achiin as dhufee achi deemus as deemus umaa fiduu hin dandeenye. Makiinaa taan dho'isuu qabna jee toleen jeeni osumatuun tanatti jirtu makiinaa miliyoona 2 fi waa kafaluu qabdan janqixaata makiinaa tana baasuuf almost miliyoona 3 jechuudha. Isumaan yaadanaa kennee makiinaa tana baaftus hireen ammaan tanaati biyya tana keessa dalaguudha. Security teetiifis waan gaariin taane jecha ifirraa dhiifturra wayyaa jee toleen jee achi torbaan tokko dhaabbatee makiinaan tun akka mootummaan hin fudhanne Alamaayyoo katamaa haa baafatu jee V8 tana. Toleen jee dinquun qabeen nageesse achiin na farramsiisee hoggaa na farramsiisee Alamaayyoon bakka 4 ittiin kafalaa jee bakka takka kafalee makiinaa maqumatiyyaan ol baase makiinaan ammallee maquma kiyyee jirti amma bakka itti isiin hidhamteerraa baate jechuudha. Tana idduu wal dhabbiin tiyyaa fi dinquu addaan babal'achaa dhuftee addaan fagaachaa dhufne. Maaliin balleessee hoggaan jiruun natti himu waan hundattuu jechuudha. Ogguu kana warri mootummaadhaa makiinaa barbaadanii makiinaas amma achi booda qabanii ani na kasasanii makiinaa V8 takkitti tanarraa inaasuu jira gamma
kasasanii gaazexaa irra na baasanii firdi beetiin na dhiyeessan. Makiinaan tun maqaa keetiin jirti siitu farramee baasee akkana jedhanii. Firdi beetii dura dhaabbadheetiin makiinaa tana achii wanni hin jee numaan farrameef waan xiyya taatee fi hogguu maallaqa firraa fixe maqaa isaa jijjiirrata Alamaayyoo Katamaa. Kana jennaan xabaqaatti bitadhee xabaqaa sanii 100 kafalee kaniin makiinaa haarayaas dhabe xabaqaa sanii 100 kafalee daanyaan hoggaa isaan dura dhaabbannee waan kana wal himannu ammallee ni yaadadha. ይህንን ለመረዳት ሰው መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። መኪናውንም አጥቶ 4 አመት በሌላ ሰው ተነቶ ይሄን ሰው መቅጣት ብሎ ፍርዲን ራካሴ የወፌተ መኪና ተጀለደ ጀመቹ ቀብደጀ ሞራልን ነተቀመነን ኢሴቹ ህጉ ከና መኪኖታ ሶደረ ሄስ ጅረኒፍ ግብርን ከፈለምኔ ጃኒ መኪና መቃክ ይጅርቱፍ ኩነት ድፈይ ጀቹ ድንቁ ብረት ዳቀይትን ከደደ ያበለስ ከየ ወመድሩ ወጅኛን ላሊ ኢርቡ ሰላሊ መኪና ተነርካ ቀብዳ ስራ ፈደቹን እንደው ኒቤታ ቲሲ ቢየውን ዳርካ ቀብዳ ራከ ፈልየናን ኒዲዴቹ አመተ ለመዳ ድፈ ከለመዳ ረት ከድፈ ማለኒኒ ሶል ወያዋ ድፈ አመታ አፍር ከነ አመት ሰዲ ከነ ድሮ ጀቹ يوخام مخينا سن قبنا يوخام مالا كفلو قبدا جان مخينا افرن اسبري جرتو سنجچو مخينا ورك ينجرتو نمبرات دمتبا جرا مخينو قبدان جينجچو اكغو غدن بهو مخينات ديسنيتي ان مجلد فنبرات اتركا قبدو قبنا جاني جچو وصو ديمتو دبين تنجيسي سنرتي مخيناك أبو تديساني يدو تنوانغو قدن بيكو جالسان أما توايد دف دينيا خنا وقاو النسو دريخاتو بانكي تيا أقدني غافي لما في غافة تمتا توكو خم مخيناتي خم براك سو دريتي كنجو نتي دفي جچو جنان انو سودري خيسنجرو به ماكيناني سكنا اكمت كنا تو دنديا جناني خوني سيرا جنجچو سندورا دينكون غافاني نني بيتن دفو بكسدي راش اللي ماتنا كنا مخلفا تكو دريدا أنا إنشي تكون غرغر رتين جاري خان جيما ميترا تكون غرغر رتين جاري خاداما ترچرن نقي تطري فيدي سيمنتو فيدي سبيلا جنبي تجارتي بلبلت غددي اوغونن جلق ابو خو خاباخياتي في خو بليس خيا جيتين فودي خلا لما دبلا ملما يچو خكومامو متاخيا فين رجار دجي ولما انغبي تجارينا نيسي يچو وغان تجاري نارك قبي يچو نارك قبنانين هريوتسا لما دبسي يچو نما اساول دياتني نما براتسنين دبسي دينك اندن ديسو اكون فيت غوتوي وانو مين نسكن فردو خيساباي جاني جچو سبيلا نچراقو مخانا نچراقو چرچان رچراقو لفاس اباخيات است وبليسقيات استياس ولمان تناتنا يدونا من براتي غرغرتي ما نما برا فرا خيسان باني ناني نما تقدو بسي انتلت تكا مليون لما يتي هاي فردتو جي ايغي سين مالك انو كنتي نو دي بي سي سيني immediately durani sana jira dubani sana jira inta wuje ejechu debinan ha atina khanni kanga sinani miliyona takona khanne fetu frodo fetu disi je
akkasisanis fudhatee jechuudha. Mana tokkoon akka giiftitti sii kenna jeeti mooraa wajjin compensate na godhuudhaaf gaammaan tana. Mana tokko naa kenne jechuudha gibbii guddoo. Ji'a tokko eegaan keessa taa'ee booda qabaleen na dhuftee manna ka qabaleeti bahi jaanii jechuudha. Hoggaa bahi jaanachiin iyyeegaa namootatti siyyadhee carataa seenee mana san lafa isaatiifis kafalee liisii kafalee waan irra jiruufis kafalee kiyya godhee jechuudha. Amma dachiin garagalteetiin maalumaan godha bakka feeti deemtu namni hundi harkasaa jira jalaa bahuu hin dandeessu. Firdi beetii feete dhayitu jalaa bahuu hin dandeessu kana anaami namayyuu ni beekaa jechuudha. Akkasittiin gaa obboleessi kiyya kun eega kana na godhe bakkaan itti deemuu san qabu jee kana walitti qabadhee waaniin qonna jaaladhuuf Oromiyaa baankii gamtaarraa maallaqa liqeeffadhee qonna seenee jechuudha. Qonna san akka ajaa'ibaatti hojjedheetiin mitira sadiifaa bishaan adiidaan lafa jala oofee bishaan gaddabee waa hunda godhee hogguna wal qixxeeffadhe moojee nama gubsiiseen beeku narraa guban jechuun tunis daaraa taate. Amma gaa bakkumaan seenu gwaa wallaalee gamanaas deemee hiriyoonni kiyya na gargaaranii namoonni asirratti maqaa dha'uun feene jechuudha. Wanni lafa san irratti narraa gubate miliyoona 28tti warri ani geesse naa gammatee mootummaan ammoo dhayxee maashinaa fi tiraaktaraa fi motorsaayikilaa fi waan achirra jiru hunda miliyoona 21 fi 1800 naa gammattee amma ammaatillee homaa irraan argine jechuudha. Anaa kanaa wajji qabsoo keessa jiru baankiin tun aggatamtee haareetti maas jechuudha. Baankii tiyya ogumaan dhaqee baankiin ta'e qabamtee jirti waa'ee Sawudareetti jedhanii Sawudareen waaltaarraa maas dhaamsi dabree Dinquu Eliyaas Qamar jedhani. Hiriyochi dhaqeetiin waan kana keessaa ba'e akkana jennaan mootummaan jara lamatti dabalame kanan beeku isin lameen beeka waan amma qabame kana osoo hin ta'in waan biraatiif itti gaafatamuuf teessanii naan jaan jechuudha. Achi hin dinquu harkachuudhaaf Eliyaasitti bilbilee jechuudha. Eliyaasitti bilbilaan guyyaa lamataa wal nu qunnamsiise. Ittiin barreessee Eliyaas san duras. Aboo haala hamaa keessaan jira haala akkanaa keessaan jira. Maal mala naa dhoytan baankiin tiyya qabamte waa hundi kiyya qabame. Anaan mala sii godhaa telefoona kana qabadhu abaluu bilbilii naan jedhe jechuudha dinquun. Telefoona kanatti ittiin bilbilee gurbaa Teedii jaaniinitti waraqaa kanatti ergee gibirri soodaree kafalame kan jedhu gibirri makiinaatis kafalame kan jedhu waatsaappiin natti ergee waan geessu fudhataman qabu jaan jechuudha. Ammaas dachiin lasdoorteetii waanumaan godhu wallaalee Eliyaasitti bilbilee jechuudha. Obboleettiin tiyya takka illee dabaree jirti anaaf irraa mataan na garagalee maali jettee anaa wajji Eliyaasitti bilbiltee Eliyaas haalli mucaan kun irra jiru gaarii miti. Karayyuun qabamee jira waan tokko godhaa jennaan sa'aatii 8 naa kenni jeeni achi booda sa'aatii 8 booda nu barreessee hoggumee qaan dinqutti bilbilee telefoona na jalaan kaasu akkana jee jechuudha. Eegas boodaan waaltaa irratti deebisaaf irraa deebisuudhaaf dhiyaadhee jechuudha. Namoonni hedduun namni keenya maaliif waaltaa irra dhaqa waan jedhuufi ani kasasee osoo hin ta'in kasasameetii jechuudha. Amata dheeraa kana keessa manguddoo hedduttiin dinquu himachaa ture. Baalasilxaana hedduttiin himachaa ture. Waan har'aa fuudhaaf himi wooma kana keessaa naa baasu qulqullaa'eetuma ijoolleetii yaa guddifadhu wahumaan danda'u hojjedhee jechuudhaaf beeke. Warri
miidiyaa Oromoo jettanii jiracha keessa. Joohar mataa isaatti guyyaa lama faa bilbileetiin aboo Joohar akkana keessaan jira naa dubbisi yennaan dhaqeetiin dubbise jee achumaan na jalaa badeenniiniisi dabree miidiyaa hiree naa kennuu dhiisi na dubbisuu hin dandeenye jechuudha. Tootaalii akkana miidiyaa OMN irra dhiyaadhee ergaatii uummata kiyya dabarfadhu akkan feene Jooharis nagarsiisee jechuudha. Ammoo tokko guddisanii tokko cabsuudhaaf kan natti fakkaatu. Wanni ilaahan qaarraa Oromoon qabsoo gooteef haqaa fi kaamma ammatti itti jirtullee haqaa fi haqa sayyaa Oromoo nutis akka warreen dhoorkanne. Dubbii hedduu jira. Ogguma takkatti gabbaasanii waan hin taaneef taate hundan dubbatanii wanni ani isinii itti tuqe kun amma irra xiqqoo isiiti. Waan nama suukanneessaatiitu kana keessa jira. Kanaa jecha dubbii tana ija gatii qabduun rabbi sodaachaa laaluun gaarii natti fakkaata. Arraan tana miidiyaa fi maallaqa qabaachuudhaan haqa namaa rajjetanii haqa namaa dho'isuun illeen waan natti hin fakkaatu. Ammoo irra deebi'eetiin irbuu Oromootiin isinitti hima. Yoo waan anjii tana keessa kijibni tokko jiraate osoo narratti hin bobbaane nama nan tahiniin qo'achiisaa laalaa waan narra ga'e kana na laala. Horii hiyya waaniin ala dalageeffatanii asit dalage hunda fudheetiin dinqii bira gannaqee jechuudha karaa adda addaati. Kanaas nuti naannoo keenyatti namni tokko hoggaa waan Oromoodhaa dubbatee sabboonummaa keessatti agarru gowwummaa haa ta'u beekumsa haa ta'u lubbuu teenya kanninaaf takkaa dinquutu karaa kanaan dhufa jee yaanne waraqaan nuti kurfeeffannees hin jirtu namni walitti hin kurfeeffatu namni waliif du'u waliin du'u jechuu wal wanni jiru kanan jiru maallaqa boruu badaa alagaa duratti waliin qaanyeessinu jechuufin ila hangaarraa usee ta'a. Ar'allee wanniin ani bakkayyuu seenee dinquutti waywaachaa tureef bakka inni deemutti illee namatti illee waanuma tana keessaa na baasii haa qulqullaa'uudha. Namni horii fi kawaan fedhe dalagee kuliis dalagee dadhabee fide silaa waa namaan dhiisu akkuma tokkootu akka tokko ta'e wanniin hin irraanfanne akka galgala tokko ugaan fuula rabbii dhaabbadhu yaa rabbii hiyya obboleessa kiyya kanaa wajji nagayaan addaan na baasi osoon hin ji'in buleen beeku ilma namaati nama dhagayama ani waa gowwaasiimi xiqqoo Oromummaan na sobee mee namni haqaaf dhaabbatan haqa laaltan dubbii tanarra deebi'aa laalaa na arrabsuu dura. Warri lakkii haqa laallaa gurbaan kuni akka isin jettan kanaami hin arrabsinu ju'us galatooma. Warri na arrabsees dogoggormaan na arrabsitanii dogoggoo galatooma. Wanni na dhibe immoo qabsoo gootonni keenya hedduun itti dhumanii nuti arraame ka qabsoo Oromoo eegalle. Qabsoo teenya anaa fi dinquu gaddeebiftanii hoggaa bifa qabsootii fi bifa siyaasaa gootanii haqa namaa dura dhaabbattan rabbiin isin dura dhaabbataa beeka. Hanganumaan ja'a مع السلامة نجاتي أرازي